Harka fuunee kam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa keenya kanarraa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya kanarraatiin dhimma haala qilleensaa yeroo ammaa roobaan wal qabatee jiru laalchisee roobii yeroo ammaa kanaa jiru faayidaa inni qabu akkasumas immoo haalli roobaa isaatii maal fakkaata yaada ijoo jedhu ka'umsa taasifanne akkasumas immoo yaa'iin haala qilleensaa Afrikaa Itoophiyaan keessummeessitu as dhiyeenya kanatti geggeeffama. Kana keessa Itoophiyaan maal fayyadamti yaada ijoo jedhu irratti marii taasisuudhaaf keessummaa istuudiyootti affeerrannee qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenyas obbo Haayiluu Laggasaati. Inistituutii Meetiroloojii Itoophiyaatti ogeessaa raaga haala qilleensaati isaan faana turmaata taasisna. Isinis nu faana turaatii nu daawwadhaa isiniin jenna. Keessummaa keenya obbo Haayiluu istuudiyoo keenyatti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Isinillee waan nu affeertaniif guddaa galatooma ulfaadha. Meegaa akkuma nama kaasee marii nuun har'a geggeessinu dhimma haala qilleensaa roobaan wal qabatee yeroo ammaa kanaa jiru sana hin kaasna akkasumas immoo yaa'ii jijjiirama qilleensaa Afrikaa Itoophiyaan guyyaa muraasaan booda qaammee keessa kan keessummeessitu isarraa Itoophiyaan maal fayyadamti yaada ijoo jedhu sin kaasna kanaan marii taasisna. Mee jalqaba irratti roobii bara kanaa akkami kanarraa jalqabna? Tole guddaa galatooma roobni ganna bara kanaa akkamii yaada jennutti gaafa gallu Itoophiyaa keessaa akka Inistituutii Meetiroloojii Itoophiyaatti waqtiileen adda ba'anii waqtiilee sadiitu jira. Isaanillee waqtii gannaa, waqtii bonaatii fi waqtii arfaasaati. Isaan kunneen kuni ji'oota afur kan qaban innaa ta'u waqtiin kun osoo hin jalqabiin dursee Inistituutiin Meetiroloojii Itoophiyaa waltajjii guddaa qopheessee miidiyoota biyya keessa jiran reediyoo haa ta'u televezyiinii haa ta'u akkasumallee immoo mootummoota naannoo hundarraa affeeree qooda fudhattoota hunda affeeree iddoo qooda fudhattoonni hundi argamanitti akkasumallee immoo giddugaleessota 11 qabna giddugaleessota meetiroloojii achirraallee ogeessonnii fi itti gaafatamtoonni dhufanii akka waliigalaatitti raagni haala qilleensaa osoo waqtiin hin jalqabamin dursa ifanii taasifamu jechuudha. Ji'a tokko dursineetoo raaga haala qilleensaa miidhaa qaqqabuu danda'u. Ingina qaqqabuu danda'u, balaa qaqqabuu danda'u, gorsaa fi akeekkachiisa barbaachisaa ta'e Inistituutiin Meetiroloojii Itoophiyaa ni laata jechuudha. Dabalataan kan guyyoota torbaniif ni laata, kan guyyaa 10 kan ji'aa kan walakkeessa waqtiitillee ni laata jechuudha. Yeroo isaa eegee gara ganna bara kanaa itti innaa dhufnu amma waqtiin keessa jiru waqtii gannaati. Waqtiin ganna bara kanaa kuni rooba idileedhaa fi idileedhaa ol ta'e. Akka roobuu danda'u kutaalee fayyadamoo rooba waqtii gannaa ta'an kanarratti Inistituutiin Meetiroloojii Itoophiyaa ji'a caamsaa keessa raaga haala qilleensaa laateetiin jira jechuudha. Innaa ilaalluu kutaalee hedduu biyya keenyatti irratti naannoo Tigraay irratti, Affaar irratti, Amaaraa, Oromiyaa, Gaambeellaa, Benishaangul Gumuz, Kibba Lixa biyya keenyaa irratti sa'aatii 24 keessatti roobni cimaan miilimeetira 30 ol ta'e haga 167tti Naqamtee irratti sa'aatii 24 keessatti roobni cimaan miilimeetira 167 galmaa'ee jira. Gaambeellaa irratti immoo miilimeetira 127 galmaa'eetiin jira. Walumaa galatti maal fakkaata? Gaafa jennu kutaalee fayyadamoo rooba waqtii gannaa ta'an irratti haalli faca'insa isaa gaarii kan ta'e sochii qonnaa adeemsisuudhaan biyyi keenya dhibbeentaa 85 kan ta'u qonnaa waqtii gannaa kanatti fayyadamanii jechuudha. Sochii qonnaa kan adeemsisanii isa kanaatiif kuni faayidaa olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf sochii qonnaa kan adeemsisuudhaaf roobni ganna bara kanaa haalan gaariidha. Akkasumallee immoo sochii ashaaraa magariisaa milkeessuudhaaf faayidaa olaanaa qaba jechuudha. Akkasumallee immoo hidhoota danuudha qabna. Akka biyya keenyatti dhiyeessii bishaanii hidhi keenya kun akka gootee anniisaa gahaa maddisiisuu fi faayidaa olaanaa qaba. Hidhoonni fayyadamoo rooba waqtii gannaa ta'anii haalan bishaan ga'aa ta'e argachaatiin jiru jechuudha. Egaa biyyi keenya immoo as dhiyeenya kana keessumaa waggoottii torban darbanii haala walitti aanaa ta'een itti gaafatamummaa guddaa qabuun abbummaadhaan ashaaraa magariisaa guddaa hojjechaa jirti. Ashaaraa magariisaa kun egaa faayidaa inni qabu keessaa inni tokkoof inni guddaa fi inni olaanaan haala qilleensaa madaalawaa ta'e eegsisuudha. Roobii madaalawaa ta'e akka jiraatu taasisuudha. Haalli qilleensaas akka mijatu taasisuudha. Maal fayyadameeramee haala roobaatii fi ashaaraa magariisaa keenya gumaacha inni buusaa jiru akkamiin ilaaltaniittu sina? Tole galatooma erga sochiin ashaaraa magariisaa kun jalqabameeti qorannoodhaan illee kan ifoomu ta'aati garuu akkasumatti akka ogeessa tokkootitti gaafa ilaallu jijjiirama danuutitu jira. Qilleensa irratti haa ta'u, rooba irratti haa ta'u, daballii rooba irratti haa ta'u, akkasumallee immoo
hawwattummaa naannoo keenya magariisummaa naannoo keenyatti irratti jijjiirama qilleensaatii fi faayidaa olaanaa qaba jechuudha. Sochiin ashaaraa magariisaa kuni isa kanaatiif immoo roobni waqtii gannaa kun yeroo gannaatti kan adeemsifamu sochiin ashaaraa magariisaa kuni sochii fi waqtiin gannaa kuni haalan daran mijataadha jechuudha sochii sana adeemsisuudhaaf. Akkasumallee immoo sochii kana mijeessuudhaaf waqtiin gannaa kun mijataa akkuma ta'e hojiin ashaaraa magariisaa kun immoo jijjiirama qilleensaatii fi faayidaa olaanaa qaba jechuudha. Jijjiirama qilleensaa madaalaa ta'e qilleensa keenya madaalaa ta'e qilleensa gaarii ta'e uumama hundumaaf kan gaarii ta'e mijataa kan ta'e jireenya faa ta'uu qilleensa fudhatanii faa ta'uu haalaan faayidaansaa faayidaa olaanaa qaba jechuudha. Egaa bara kana keessa roobi haalli mijataa idileedhaa fi idileedhaa olii jira jettanii kaastaniitu amma. Idileedhaa oliin suni lolaa tokko tokko hin qaqqabsiisa iddoo tokko tokkotti mudatees argamee jira. Dhaabbanni keessan akeekkachiisa dursaa kennuudhaan mee caasaa amma godaa jirutti maaltu hojjetameeraayyuu? Tole guddaa galatooma isa kanarratti Komishinii Sodaa fi Balaa Federaalaa Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Ministeera Qonnaa Ministeera Fayyaa isaan waan kanaa waliin ta'uudhaan raagni haala qilleensaa akka sila kaase ji'a tokko duursinee naannoo kamirratti idileedhaa fi idileedhaa ol ta'uu danda'a. Naannoo kamirratti sigigaachuun lafaa qaqqabuu danda'a. Naannoo kamirratti lagoota kamirratti lolaan qaqqabuu danda'a. Hawaasni of eeggannoo akkamitti taasisuu qaba? Hojiilee hojjetamuu qabanii akka Oromiyaatitti immoo karaa buusaa gonofaa akkasumallee immoo dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa ta'an dhimma kanarratti hojjetan jechuudha. Isaanii fi ji'a tokko duursinee raagaa haala qilleensaa laannee jirra jechuudha. Akkasumallee immoo guyyaa 10 raagni haala qilleensaa kun karaa xalayaa waajjira isaaniitti hin qaqqaba jechuudha. Kan ji'aatirree gamaggamni isaatii fi raagni isaa guyyaan 10 ji'aan walakkeessa waqtiitiin itti fufiinsan isaan qaqqaba jechuudha. Kanaaf gorsi barbaachisaa ta'e akeekkachiisi barbaachisaa ta'e eeggannoon barbaachisaa ta'e akka taasifamuun qindoomina guddaadhaan akkasumallee immoo karaa toora qilleensa irraatiin yeroo barbaachisaa ta'e itti walga'iinni jiraata gorsii fi akeekkachiisi barbaachisaa ta'e ni laatama jechuudha itti fufiinsanii. Kanaaf qindoomina guddaadhaan irratti hojjetamaatii jira. Qindoomina guddaadhaan irratti hojjetamuu irraa kan ka'e jechuudha instituutiin keenya qooda fudhattoota hawaasa kanaaf hojjetan waliin qindoomina cimaadhaan walitti dhiyeenya cimaadhaan hojjechuu irraa kan ka'e balaan qaqqabuudhaa malaa akka hir'atu taasifameetiin jira jechuudha. Of eeggannoo barbaachisaan ta'e akka taasifameetiin jira jechuudha. Faayidaa garaagaraa qaba bishaan uumamaan midhaan duukaa wal qabatee garuu faayidaa inni qabu guddaadha. Keessumaa midhaan yeroo dhaabamuu kaasee biqilee guddatee hamma inni ija laatutti roobi haalli inni itti barbaachisuuf haalli inni immoo irraa caamuu qabu jira. Kana ilaalchisee duubdeebiin Ministeera Qonnaa irraa qabdan maalidha haalli midhaanii jiru kan baranaa abdachiisaadha mee odeeffannoo sana nuu kenna. Isaan waliin yerootti walgahii ni qabna. Karaa toora qilleensa irraatiinis akkasumallee walgahiiwwan idileetirra itti fufiinsan ni jiraatu. Duuba deebiin nuti qabnu raagni haala qilleensaa nuti laanne haala qilleensaa raaga haala qilleensaa isa sirrii fi gaarii ta'e haalan akka itti fayyadamaatii jiran haga gadiititti ogeessota qonnaatirree ni qabu waan ta'eef karaa isaaniitiin akka dakaan ga'anii fi hawaasni akka itti fayyadamaatii jiranii raaga haala qilleensaa kennameef san irratti hundaa'uudhaan kutaaleen fayyadamoo rooba gannaa ta'an hundumti isaaniitiyyuu akka sanyii facaasanii dhibbeentaa facaasanillee yerootti yeroon isaan itti beeksisaatii dhibbeentaa meeqarraa akka ga'anii yerootti nu beeksisan jechuudha. Yeroo itti akkasumatti waltajjiin jirutti ni dhiyeessu jechuudha. Isaanillee maalirraa akka jiran ni dhiyeessu nutirree raaga haala qilleensaa ni dhiyeessina bifa sanii waliin hojjannaati. Sanyii faca'ee haala gaariirraa akka jiru facaasatillee akka jiran waan akka xaafii akka facaatee jirudha. Kanaaf raagni haala qilleensaa kenname gaarii akka ta'ee fi haalan akka itti fayyadamaatii jiranidha kan isaan nuuf odeeffannoon isaan nuuf dhiyeessan. Yaa'ii haala qilleensa Afriikaadha. Qaammee keessa geggeessuudhaaf fi Itoophiyaan keessummeessuudhaaf yaa'ichiin geggeeffama kan keessummeessuutu immoo Itoophiyaadha geggeeffamuudhaaf deema. Mee suni faayidaan Itoophiyaadhaaf qabu akkami? Yaa'iin kun faayidaan inni Itoophiyaadhaaf qabu tokko biyyi keenya Itoophiyaan faalama qilleensa faaluu irratti hirmaannaa ishee hagas miti garuuti immoo addunyaa irraa faalamni qilleensaa qaqqabu biyya keenya biyyoota Afrikaatis hin miidha waan ta'eef isa kanaatiif immoo Itoophiyaa haa ta'u biyyoota Afrikaa ta'anii miidhaan akka addunyaatti qaqqabu sun akka isaan miidhu akkasumallee immoo gama akka miidhamaa jiranii yeroo itti sagalee isaanii dhageessifatan ta'a akkasumallee immoo
biyyi keenya Itoophiyaan sochii ashaaraa magariisaa irratti biyyoota Afrikaatiif fakkeenyummaa gaarii kan ta'u hojjetaatii jirti jechuudha. Isa kanallee yeroo itti biyyi keenya Itoophiyaan muuxannoo ishee biyyoota Afrikaa kooniif yeroo itti qooddu ta'a. Akkasumallee immoo magaalaan keenya magaalaan giddugaleessa teessoo Afrikaa kan taate Finfinneen sadarkaa maaliitirra akka jirtu yeroo itti keessummoonni kun daawwatanii hawwata turistummaa isheetirree itti dabaluu akka dandeessu karaa qilleensa irraatirree sagantaan kun hin darba waan ta'eef biyyoonni addunyaarree daawwatanii hawwatummaan turistummaa isheetirree akka dabaluu danda'u qilleensi Finfinnee kunillee daran gaarii akka ta'e mijataa akka ta'e keessummoonni dhufan kun qaaman arguu danda'an jechuudha. Ashaaraa magariisaa kana gaafa hojjetamu harka qullaa miti deeggarsi maallaqaa ni barbaachisa. Deeggarsi maallaqaa barbaachisu kun immoo Itoophiyaan egaa sagantaa addaa dabalataadha kan isheen hojjechaa jirtu. Ashaaraan magariisaa Itoophiyaan hojjettu kun Itoophiyaa qofaaf utuu hin taane Afriikaafis irra darbee immoo addunyaafis faayidaa guddaa qabaata. Kanaaf immoo deeggarsi sadarkaa idil-addunyaatiin deeggarsi maallaqaa deeggarsi faayinaansii barbaachisa. Kana irratti yaa'iin kun sagalee inni asirratti dhageessifachuudhaa deemu fudhatamni isaa akkamiin madaalamaayyuu? Tole galatoomaa ka yaa'iin Afrikaa kun fudhatamni isaa fudhatama olaanaadha qaba. Sababni isaa biyya tokko miti, biyya lama miti, biyyoota Afrikaati kan wal gahan waan ta'eef osoo biyya tokko ta'eeti callisaan irra darbuu danda'ama. Garuu kuni biyyoonni kun hundi walitti dhufanii gaafa sagalee isaanii dhageessifatanii sagalee isaanii dhagahama jechuudha. Sababni isaa amma kan Itoophiyaan taasisaatii jirtu kuni biyyoota Afrikaatiif addunyaadhaaf gumaacha olaanaadha qaba. Akkasumallee immoo Itoophiyaan sochii kana itti fufsiisuudhaaf fakkeenyummaa kana itti fufsiisuudhaaf biyyoota kaan irrattis immoo akka sochiin kun itti fufu fakkeenya Itoophiyaa kana fudhatanii akka adeemsanii fi maallaqni ni barbaachisa jechuudha. Kanaaf biyyoota Afrikaa ta'u mootummoota addunyaa ta'anii Itoophiyaa fakkeenya gaarii addunyaa fayyadu kan waan jalqabdeef waan hojjetaa jirtuuf Itoophiyaa deeggaranii karaa maallaqaatiin ni barbaachisa waan ta'eef biqiloota kana kunuunsanii ta'u guddisuudhaaf haa ta'u ammallee itti fufiinsan dhaabuudhaaf haa ta'u maallaqni ni barbaachisa waan ta'eef kan Itoophiyaa kana itti fufsiisuudhaaf kan gara biyyoota Afrikaatti immoo babal'isuudhaaf maallaqni daran ni barbaachisa waan ta'eef sagalee isaanii yoo dhageessifatanii mootummoonni addunyaarree isaan deeggaruu deeggaruu ni danda'u jechuudha. Maddeen aduu fi bishaan irraa humna annisaa haaromee kana baasuun kana danda'uun Itoophiyaa hiikonni Afrikaattis haa ta'u sadarkaa idil-addunyaatti nuuf qabu maal hidhattanii yaaddu? Tole galatoomaa ka Itoophiyaan kallattii danuudhanii eeggattummaan barbaaddu ofiin of dandeesseetoo hojjechuu inumaayyuu biyyoota kaaniif fakkeenya taateetoo gumaacha ishee irraa eegamu biyyoota birootiif gumaachuudha. Karaa miidiyaa garaagaraa tariitii argitaniirtu ta'a. Yeroo darbe amma annisaa qilleensaa kana maddisiisuu kan danda'u meeshaaleen garaagaraa paarkii industirii hawaasaatti hojjetamaatii jira. Muummichi ministeera keenyarree daawwataniitu jiruuti. Inni kun iyyuu maal argisiisa? Meeshaaleen suni gatii guddaadhaan kan isaan alaa bitaman. Birri biliyoona lakkaa'amuun bitama. Isa kana immoo oomishuu fi qilleensa sanirraa annisaa maddisiisuudhaaf ofii keenya jalqabuun kun inni kun iyyuu biyyoota Afrikaadhaaf haa ta'u akka biyya keenyatti sochii guddaadha. Hidha haaromsaatiinis wal qabatee ta'u kunis ofuma keenyan ijaaramee ofii keenyaaf hojjetamu suni inni kunillee fakkeenyummaa guddaadhaa fi waan gaariidha. Isa kanaatiif kun Itoophiyaarraa maaltu hubatamaa? Eeggattummaa jalaa baatee ofiin of dandeessee waan biyya isheetiif ta'u Afrikaadhaaf ta'u addunyaadhaaf ta'u hojii hojjechuu irratti akka argamaa jirtudha biyyi keenya. Inni kun fakkeenyummaa gaarii biyyoonni Afrikaarree irraa fudhatanii kan itti hojjechuu danda'anidha. Kuni sochiileen kallattii danuudhaan hojjetamaa jiranii biyya keenyaaf haa ta'u Afrikaadhaaf haa ta'u daran faayidaa olaanaadha qaba jechuudha. Akka Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaatti qilleensi haala marraa qulqulluu ta'ee rooba gahaa fiduu keessatti hojii Inistituutii kana bilcheessuu keessatti qilleensi qulqulluun faayidaan isiniif qabu mee akaasnu? Qilleensi qulqulluu ta'e faalama qilleensaa kana to'achuudhaaf meeshaaleen akka Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaatti dhaabbatan ni jiru. Hawaasarraa ni qabna, as Finfinneedhaa ni qabnaati. Akkasumallee iddoo biraatirraa kan dhaabbatan ni jiru. Faalama qilleensaa kana to'achuudhaaf Inistituutiin Meetirooloojii Itoophiyaa meeshaalee faalama qilleensaa to'atan dhaabuudhaan irratti ni hojjeta jechuudha. Faalamni qilleensaa kun immoo jijjiirama qilleensaa keessatti faayidaa dhiibbaa qabaata waan ta'eef irrachuu roobaa haa ta'u ho'iinsi dabaluu irratti haa ta'u dhiibbaa qabaata.
ho'iinsi dabalee roobni yoo irrate akka waliigalaatti akka biyya keenyatti oomishni ni irrata jechuudha. Sochiin ashaaraa magariisatis haa ta'u hidhoonni biyya keenyatirree haa ta'u bishaan gaate yoo dhabani anniisan dhiyaaturree ni irrata jechuudha. Akkasumallee immoo oomishni galii yoo irrate yoo roobni gahaan hin jiraanne hongeetu biyya keenya miidha jechuudha. Isa kanaatiif faalamni qilleessaa kuni roobni irrachuu irratti haa ta'u ho'iinsi dabaluu irratti haa ta'u inni kun immoo dhaqee uumama nama haa ta'u beeladoota haa ta'u dhiibbaa qabaata jechuudha. Isa kanaatiif Instituutiin Meteoroloojii Itoophiyaa miidhaa inni qabu waan beekuu fi meeshaalee faalama qilleessaa to'atanii dhaabuudhaan faalama qilleessaa kana to'achaatiin jira jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti dhiibbaa ni qabaata faalamni qilleessaa kun. Egaa Instituutiin keessanii dhaabbileen qindoominaa waliin hojjetu keessaa tokko sila akkuma kaasee gara caalaa kan oomisha midhaaniidha qonna jechaadha. Kan biraa immoo fayyaadha. Ministeera fayyaa duukaa in hojjettu maaliif roobii jalqabbii roobaadhaa fi xumurri roobaa dhibeewwan inni fidee dhufu jira. Mee kana irratti haalli bara kanaa maal fakkaata? Qindoominni qaamolee dhimmi ilaallatu kan waliin hojjechaa jirtan maal fakkaata? Akkuma sila kaasee ministeera fayyaa waliin ni hojjenna. Ministeera fayyaa wajjin waqtiin osoo hin jalqabinni dursinee ta'u waqtiilee sadan irratti iyyuu arfaasaa ganna bona irratti karaa ogeessota keenyaa rooba san irratti hundaa'uudhaan tempereechara irratti hundaa'uudhaan ho'iinsa irratti hundaa'uudhaan akkasumallee immoo kan biraa hin jira. Isaan irratti hundaa'uudhaan bookeen busaa naannoo kamirratti wal horuu danda'a. Naannoo kamiitiyyuu parsantii yookiin dhibbeentaa hagamii saaxilamoodha. Naannoo kamirratti eeggannoon barbaachisaadha kan jedhu akkasumallee immoo ho'iinsi naannoo kamitti beeladoota haa ta'u namarratti haa ta'u dhiibbaa geessisuu danda'a. Eeggannoon taasifamuu qabu maali? Naannoo kamirratti eeggannoon haa taasifamu? Gara lixa biyya keenyati moo gara kaaba biyya keenyati moo kibba moo giddu galeessa moo naannoo kamituu wal hormaata bookee busaatiif mijataadha kan jedhu odeeffannoon dursitoo ministeera fayyaatiif ni laatama jechuudha. Kan guyyaa 10 akkuma sila kaase xalayaadhaan ni kennamaaf jechuudha. Kan guyyaa guyyaatirree raagni haala qilleensaa ni kennama. Walakkeessa waqtii irrattirree kan ji'aatirree ni laatamaaf jechuudha. Isaan isa kanarratti hundaa'uudhaan eeggannoo barbaachisaa ta'e ni taasisu jechuudha. Akkasumallee immoo karaa Komishinii Sodaa fi Balaa Federaalaatiif raagni haala qilleensaa kun ni kennama. Isaan irra immoo waajjira fayyaa wajjin ministeera fayyaa wajjin wal ta'uudhaan hojii barbaachisaa ta'e hojjetu. Akkasumallee immoo abbaan taayitaa eegumsaa fi kunuunsa naannootillee raaga haala qilleensaa kana fudhachuudhaan ministeera fayyaa wajjin ta'uudhaan hawaasaaf haa ta'u amma akka sila kaase yoo ho'iinsi guyyaa sun mijachuudhaatii baate beeladoota garaagaraa irratti miidhaan ni qaqqaba. Bineensota bosonaatti irratti miidhaan ni qaqqaba. Kanarratti maal hojjechuu akka qaban karaa abbaa taayitaa eegumsaa fi kunuunsa naannootiin isaan irratti hojjetu jechuudha. Wal ta'uudhaan waajjiroonni sila kaase kun Instituutii Meteoroloojii Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessan jiru. Waliigaltee sanarratti hundaa'uudhaan naannoo eeguu irratti lubbuu qabeeyyiiwwan eeguu irratti nama haa ta'u hojii dursate irratti haalan qindoomina cimaadhaan waliin hojjetaatiin jiru jechuudha. Egaa ergi waa'ee meteoroloojii irratti waa'ee roobaa fi haala qilleensaa irratti haasofneeti roobii kun hin xumuramne ittuma jira gara xumuraas deemaa jiraatu iyyuu malee tilmaamis gara fuulduraatti qabdan wanti uummanni irraa eeggachuu qabu jira. Hamma yeroo darbe lolaan iddoon eegamnetti mudateera miilana bishaan Awaash akka malee guutee irra darbee mana namarra qabeenyaarra miidhaa geessiseera. Amma soo tilmaamis hin qabdan kan uummanni irraa of eeggachuu qabu kan bara kana ilaalchisee wanti jettan. Tole raagni haala qilleensaa taateewwan haala qilleensaa qaamolee bishaaniitirraa ka'an qilleensi jiidha qabeessi gara biyya keenyaa galaatii jiru. Akkasumallee immoo baqqaana qilleensaa keessatti taateewwan meteoroloojii mul'achaatii jiran akka mul'isanitti roobni idileedhaa fi idileedhaa ol ta'e kutaalee fayyadamoo rooba waqtii kanaa ta'an irratti itti fufuu akka danda'udha kan argisiisanii. Akkasumallee immoo kutaalee kaaba baha biyya keenyaa giddugaleessa fi lixa biyya keenyaa irratti roobni waqtii gannaa kuni ni bara kanaa kuni turee tooba'uu akka danda'udha. Ragaaleen meteoroloojii akka argisiisanitti isa kanaatiif roobni idileedhaa fi idileedhaa ol ta'e kuni itti fufiinsa waan qabaatuuf balaa sigigaachuu lafaa balaan lolaa inumaayyuu addatti laga Hoomoo Gibee fi Awaash irratti balaan lolaa qaqqabuu waan danda'uuf rooba idileedhaa fi idileedhaa ol ta'e kanarratti kutaalee immoo sigigaachuu lafaatiif saaxilamoo ta'an irratti sigigaachuun lafaa mul'achuu waan danda'uuf mudachuu waan danda'uuf
hawaasni fi qaamoleen dhimmi ilaallatu haalan irratti hojjechuu eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuutu irratti eegama. Akkasumallee immoo Inistituutii Meteoroloojii Itoophiyaa guyyoota torbaniif walitti fufiinsaan raaga haala qilleensaa gorsaa fi akeekkachiisa barbaachisaa ta'e ni laata waan ta'eef isa kana hawaasnis itti fayyadameetoo sochii hawaas diinagdee isaatiif yoo itti fayyadame balaa qaqqabuudhaa malaa hambisuun ni danda'ama. Raaga haala qilleensaa laatamaatii jiru kan gorsaa fi akeekkachiisa laatamu kana yoo hawaasni hojiitti hiike balaa sana hambisuun ni danda'ama. Yoommoo hin taane ta'e hawaasni qaqqabu itti fayyadamuudhaan hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Balicha hambisuun hin danda'amu. Balaa dhufu san garuu balaa saniini miidhaa dhufu san qabeenyarraa haa ta'u lubbuurraa haa ta'u balaa dhufu sanii itti fayyadamuudhaan odeeffannoo san itti fayyadamuudhaan hambisuu yookiin hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Inistituutiin Meteoroloojii Itoophiyaa haala kanatu jira. Roobi ammanaa jira. Roobi ulfaataa ammanaa jira. Roobi salphaa ammanaa jira. Kanaaf akkanaan itti fayyadamnu akkanaan itti of eeggannu kan jedhu odeeffannoo kenna malee qaamolee kanneen biraadha lafa gaafa inni ga'u kan hojiirra oolmasaa miidhaasaa hambisuu danda'u akka miidhaan qaqqabne taasisuu danda'u kan ilaalchise qindoomini isin qabdan qaamolee kam duukaa qindoomtanii qindoomini jiru maal fakkaata amma bu'aan irraa argamaa jiru. Isa kana qindoomina seektaroota waajjiroota garaagaraa waliin hojjechuu keenyarraa kan ka'e dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa waliin taaneetoo hojjechuu keenyarraa kan ka'e balaan qaqqabuudhaa malaa danuu isaanii. Akka sila kaase waltajjii guddaan qophaa'ee raagni haala qilleensaa kuni yeroo ifoomu dursa maaltu hojjetamaa sagantaa gamaggamaatitu jira. Waqtii darbee raagni haala qilleensaa Inistituutii Meteoroloojii Itoophiyaa laate suni hagam wal simeera isa lafarratti mul'ate san kan jedhu waajjiroonni mootummoonni naannolee hundaatirraa affeeramanii ta'u dhufa sun bakka bu'iinsa naa ta'u kan dhufan miidiyoonni dhufa sun bakka argamanitti ni gamaggamama jechuudha. Raagni haala qilleensaa Inistituutii Meteoroloojii Itoophiyaa laachatii jiru sun haalaan kan wal sime parsantii isaatirree dhibbeentaa guddaadhaan kan wal sime akka ta'e erga gamaggamameen booda Inistituutii Meteoroloojii Itoophiyaa raagni inni kennaa jiru gorsii fi akeekkachiisa inni kennaatee jiru faayidaa olaanaa akka inni qabu miidhaan qaqqabuudhaan malaa danuun akka hir'atanii qaamoleen dhufassuun qooda fudhattoonni dhufassuun yeroo danuu waltajjiiwwan irratti ni kaasu jechuudha. Akkasitti erga gamaggamameen booda kan ittaanu immoo waqtiin ittaanu maal fakkaata kan jedhu gorsii fi akeekkachiisni ifooma jechuudha. Kan guyyaa 10 irra jalaa gamaggamamaati kan darbe akkana ture guyyoonni 10 darban akkana turanii jiini darbe kurnan akkana ture inni dhufummoo akkana kan jedhu yeroo yerootti ni gamaggamama. Raagni haala qilleensaa ittaanu immoo ni laatama jechuudha. Qindoomina cimaadhaa fi raaga haala qilleensaa sirrii fi yeroo isaa eegee gorsaaf akeekkachiisa sirrii fi yeroo isaa eegee akka laachatee jiru akka itti fayyadamaatii jiran balaa dhufuudhaa malaatirree immoo akka hir'isaatii jiran karaa waajjira buusaa gonofaa Oromiyaa akka sirra kaase karaa Komishinii Sodaa fi Balaa Federaalaa akka sila kaase akkasumallee abbaa taayitaa eegumsaa fi kunuunsa naannoo Ministeera Fayyaatiin haa ta'u dursanii irratti hojjechuurraa kan ka'e balaa danuutu waqtiileetti baraa baratti irratti hojjetamuudhaa kan ka'e balaa danuun fooyyaa hojiin kun irratti hojjechuurraa kan ka'e balaan qaqqabuudhaa malaa irrachaatti adeematee jira. Qindoominni immoo Inistituutiin Meteoroloojii Itoophiyaa waajjiroota garaagaraa wajjin qabu dabalaatii adeematiin jira. Seektaroonni garaagaraa waajjiroonni garaagaraa mootummaa fi miti mootummaa waajjira keenya waliin hojjechuutti daran dabaleetii jira jechuudha. Akkasumallee immoo guyyaa guyyaatti haa ta'u ji'aatti haa ta'u ragaa keenyatti fayyadamtoonni baay'ee dabaleetiin jira jechuudha. Faayidaa inni qaburraa kan ka'e ijaarsa irratti kan hojjetan haa ta'u investeroota haa ta'u danuudha lakkaa'itoo fixuu hin danda'u. Kan ragaa keenyatti fayyadamanii hojjetan jechuudha. Danuudha waan ta'eef inni kun maal argisiisa? Inistituutiin Meteoroloojii Itoophiyaa gorsaa fi akeekkachiisa yeroo isaa eeggate sirrii ta'e dhiyeessuu isaati argisiisa jechuudha. Hawaasni immoo seektaroonni kun qindoomina isaanii cimsanii itti fufuu isaaniitirree ragaa sirrii ta'ee fi gorsaa fi akeekkachiisa barbaachisaa fi sirrii ta'e yeroo isaa eeggate laachuu isaatirraa kan ka'e qindoomina cimaadhaan hariiroo cimaadhaan waliigalteerree mallatteessaniitu waliigaltee kana mallatteessanii hojii kusaata irratti waliigaltee suni hojii kusaata irratti akka dakaa irratti hojjechuu isaati irratti raaga haala qilleensaa baasuu qofti gaawwan hin taaneef aga dakaatitti waliin hojjetamuu qaba. Hawaasa kanaaf biyya kanaaf hojjetamuu qaba. Yaada irratti waliin mallattaa'eetoo irratti hojjetamaatii jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e balaan yeroodha gara yerootitti qaqqabuudha malaa hir'achaati yookiin akka afullee taasifamaatii jira. Ni yaadannaa amma bara darbee karaa buusaa gonofaatiin
abbaa taayitaa bishaanii waliin ta'uudhaan laga Awaash irratti baankii isaa hojiin bal'isuu irratti hojjetameetiin jira jechuudha. Ragaa haala qilleensaa fudhachuudhaan wal ta'eetu jechuudha. Inni kun immoo balaan qaqqabuudha mala akka irratti taasifameetii jira. Gara fuulduraatti irree qindoomina cimaadhaan hojiin kun itti fufiinsaan ni hojjetama jechuudha. Hedduu galatoomaa baay'ee yeroo keessan kennitanii istuudiyoo keenyatti argamtanii haalli qilleensaa yeroo ammaa irra jiru maal fakkaata of eeggannoon gara fuulduraatti taasifamuu irra jiraatu maal eeggatu uummanni kan jedhuuf akkasumas immoo biyyi keenya Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama qilleensaa Afrikaa keessummeessiturraa faayidaa isheen argattu maali yaada ijoo jedhu irratti yaadawwan laattanii fi hedduu galatoomaan siniin jedha Obbo Haayiluu Laggasaa Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaatti ogeessa ragaa haala qilleensaa hedduun isin galatoomfadha. Tole isinillee as istuudiyoo keessanitti naaf feertanii haala qilleensaa wajjiniin wal qabatee faayidaa fi miidhaa inni qabu akka hawaasa biraan geenyuuf waan nuuf feertanii fi ulfaadhaa guddaa galatoomaa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo haala qilleensaa rooba yeroo ammaa jiru ilaalchisee akkasumas immoo rooba ba'uudhaaf deemaa jiru ilaalchisee haalli roobaa maal fakkaata wanti irraa fayyadamamuu qabu maali of eeggannoon taasifamuu qabu maali kan jedhu akkasumas immoo Itoophiyaan yaa'ii haala qilleensaa Afrikaa keessummeessuudhaaf deemturra maal fayyadamtii yaada ijoo jedhu irratti turmaanni ogeessaa ragaa haala qilleensaa Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaa Obbo Haayiluu Laggasaa waliin taasisnee kan ammaatti daawwattan ture qophiin addaa har'aaf qabannee isinii dhiyaannes kanumaan xumuramee jira nagaadhaan nu tura.